warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu laguma keessanii naa jiraadha. Haadha koo fadaraa haadha koo naa gargaara. Haadha koo raddiin adda baheetii waggaa 8 goonni Egaa akkuma argaa jirtanii mucatti xiqqishoon kunii dhugaa dubbachuuf viidiyoo ishee gaafa argu baay'ee takka garaana nyaattee maantu na qabe. Maaliif jennaanii haati ishee jechuudha daa'ummaadhaan biyya ishiin daa'ima taate haati ishee gara Saawud Arabiyaa deemte jechuudha. Yeroo deemtu kana in turte daa'imti sun hin beektu ግን gaafa ubbartu haadha koo si yaade. Haati ishee immoo erga biyyaa baate Itoophiyaadhaa deemte waggaa 8 guuttee jirti. Ashamaar kafuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube kanatti jalatti argamtanii jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessuuf hawaayyeetu. Egaa dhugaa dubbachuuf yeroo tokko baay'ee tokko wanti nama gaddisiisus nama gammachiisus in jira. Maal jechuu barbaadeetanii mucayyoon tuni jechuudha daa'imti xiqqishoon tuni haadhatu si yaadee jettee viidiyoo tokkittii tana gallakkisanii turanii. Egaa jaarsi kun jechuudha namoonni beektanii haati ishee erga Itoophiyaadhaa deemtee turteetti jirti naannoo waggaa 8 guuttee jirti sin jedhee. Mucattiin tun immoo viidiyoo ishee akka carraa sheeritti godhanii jaarsi kun immoo yeroo baay'ee ni beektu Araba Saawud Arabiyaa kan jiraatu warreen beektanii yeroo baay'ee Itoophiyaallee hin deemaa akkasumas baqa hin jaallata beektanii Habashaa zarii Habashaatillee hin qabanatti fakkaate. So kanaaf viidiyoo mucattii tana sheer irratti godhanii turanii. Egaa haati ishee tuni iqaama hin qabdu ala hojjetti jechuudha. Yeroo kanatti nangala gaafa jettu waggaa 8 guuttee jirti. Qarshii waggaa 8 san yaa'u waan irra jiru san kaffaltu malee yookiin immoo akkamitti akka galtu dhabdee daa'imti tun haadhati yaadee gaafa jettu hedduu takka garaa nama booressa. Isaan booda gara jaarsa kanaatti sheer godhanii jaarsi kun immoo anatu irraa kaffalee galchaa jedheetu dubbatee jechuudha. Anatu gara Itoophiyaatti si galchaa jedheeni waan baay'ee tokko das nama jiru. Keenya amma osoo namni keenya dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana ilaalanii zimuma jedhan jechuudha namni keenya. Daa'imtiin tun dhugaa dubbachuuf garaa nama nyaatti. Maaliif haati isaanii gaafa beektanii daa'ummaadhaan irraa deemanii akkanatti biyya ormaa turanii maal jedhanii daa'imti tunillee siqiqiidhaan akka argitanii akka isheen jirtu. Haati garuu biyya Arabaa jirti mucattiin akka isheen jirtu ilaala dhugaa dubbachuuf. Namoonni tokko ilmoo ofii da'ee jechuudha biyyatti gatee gaafa biyya Arabaa deemu akkasuma amallee ni jijjiirrata. Ilmoo isaanii sun dhugaa dubbachuuf namni tokko akkamitti akka garaa cakkanu akkatti ilmoo isaanii irraa garaan jabaatu hin beeku. Bakkuma jirtu yookaan hin beekne ni jira. Ilaala. Namoonni tokko daa'ima gatee bakka isheen jirtu daa'imti tun maal taate maal baqa kan yaani surmaayu hin jira jechuudha. Tokko immoo daa'ima isaanii hedduutti kan daa'ima isaaniitiif jiraatutu jira. Kanaafuu maal jechuu barbaaditanii haa ta'u malee rakkinas ta'u hanga kana hunda hanga waggaa 8 kana namni jechuudha hin beeku dhugaa dubbachuuf namni tokko garaa akkamitti akka garaa jabaatee ilmoo ofiitirraa ammana surees daa'imti ofiitis agana hanga siqee jettutti taa'u ni beektu. Beektanii yeroo ammaa kana fa'aa keessattuu yeroo durii sanirree wayya malee yeroo ammaa kanatti gaafa haati manaatii fi abbaa manaa ta'anii jiraatanii ilmoo wajjin godhatanii takka beektanii baqa biyya Arabaa kanatti suusii biyya Arabaa kana yoo qabaatte ta'e suusii onas ni jedhamu dhugaa dubbachuuf ilmoo ishee san hin dagatti. Tokko immoo baqa ulsuu waggaa lamaan sanuyyuu akkamitti na dhumti waggaa lamaan sunuyyuu jedha tokko jechuudha. Tokko immoo ilmoo sunuyyuu bakka jirtu hin beeku. Ani hin beeku garuu dhugaa dubbachuuf namoota akkasiitiin jira beektanii. Baqa ilmoo jechuun hin beeku garuu dhugaa dubbachuuf takka akkuma ilmoo godhatteeyyuu akkuma deessiyyuu hin beektu. Baqa hin gatti warra irrattis ta'ee firattis ta'ee baqa abbaa manaa irrattis ta'ee ni gatti hin dhiisti.
Sambooda was dhufte kabraa jalqabdi jechuudha. Keessattuu Dubaay kana keessatti gurgurchuuf waan wasirratti ifaan ifatti mul'achaa jirudha. Namoota baay'eedha beektanii hawaasgaan abbaa manaatiin wal loluu biqa walitti bu'iinsatu jira. Maaliif garagartee tollaatu jechuudha. Isheen addisi dubartiinis dhiira bichaa osoo hin taane dubartiin illee dabalataan akkas jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhiira bichaa irratti dhiira akkana godha osoo hin taane dubartiinis san gaafa asoote dubartiin kaayyoo qabdu tokko waan kanammoo waan akkana kana kaayyoo ofii hin dagattu. Dubartiin kaayyoo qabdu takka jechuudha. Kan kaayyoo hin qabne garuu akka kinoo farda luugama hin qabneeti jechuudha. Namni tokko karooran gaafa biyyaa ba'ee ilmoo ofii abbaa manaa ofii tiif kan jiraatu kan yaadutu jira. Takka immoo gaafa asooftee kana biraa jalqabdi isaan booda ilmoo isheetis dagattee kabiyyaa sanis dagattee jechuudha. Egaa maaliifan kana jedhe seetanii dhugaa dubbachuu fi ani waan an argee fi asuma keessatti illee namoota baay'ee warroota biyya kiyyaati illee waan man argeedha jechuudha. Maaliif agana jechuun yeroo tokkos gargaarsi ani namni keenyas leesh dhuguma oggaa 8 difini achi turte nama waraqata hojjisiifachuu danda'u. Nama odoo nama kaayyoo qabu nama beektanii dubartii kaayyoo qabdu taate oggaa kana hunda taa'anii biyya san keessatti kanuma baqa beektanii gara seeratti illee yookiin immoo gara biyyaatti illee galee ilmoo kiyyarree laalee baqa kara seera qabeessan illee galuu. Garuu namni dubartiin takka kan hin beeku dhugaa dubbachuuf. Gin daa'imti nama mararti dubartii osoo of hin dandeenye ofumaafiyyuu baqa waa'ee gaa'ilaa waa'ee jireenya mataa ofii akkamitti akka jiraatan akkamitti akka maatii horatan akkamitti akka abbaa manaa ofii wajjin jiraatan osoo hin beekin kan gara gaa'ilaatitti seentuu seen jirti beektanii walitti dabalamanii booda immoo kan waa'ee jireenyatu waa'ee tidaarii isheetu kan quban qabne hin jirti jechuudha. Kana waan jedhu namni tokko gara gaa'ilaatitti galuudhaan karaa tidaariitti galuudhaan dura ani agam baqa of beekuu qaba ofitti deebi'uu qaba gaafa isin jedhu akkuma nuti amma warreen tidaarii hin qabanne sim jennee sun baqa akkanan godha osoo hin taane namni sun beekumsa qabaachuu si barbaachisaa beektee haala ittiin jireenya boru baqa akkamittiin jiraadha baqa sim jetteetu amma ijoolleen ammaatuni amma waan qabne gaafa walitti dabalamtu booda biyya arabaatti haadha manaa san gara biyya arabaatti erga isaan booda achiin kabraa jana ishiin asii baqa akkasii amma yeroon ammaa kun beektanii faallaa ta'e yeroo duraa sanillee yeroo durii sanillee wayya malee yeroon ammaa kun baay'ee tokko badee jira dhugaa dubbachuuf waa'uma tidaarii osuma hin beekin waa'uma gaa'ilaa osuma hin beekin baqa gaa'iluma dhagaaniidhaaf qofa kan walitti dabalamaniitu jira jechuudha. Boruu isaan gargar ba'an namoota akkasitti baay'ataa jira amma yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuuf namoonni gaa'ila godhatanii namoota muraasa kan wajjin jiraataa jiranii jechuudha. Barumaata akkana godhe ta'e ani hin beeku garuu dhugaa dubbachuuf. Innaa waan akkasiiti maal sin jechuu barbaadetanii waa'ee gaa'ilaatis jalqaba odoo gaa'ilatti hin galin dura beekuun barbaachisaadha. Waa'ee tidaarii waa'ee gaa'ilaa sirriitti gadi fageenya beekuun barbaachisaadha. Isin jettee gaafa gaa'ilatti galtee baqa beeksee dhugaa dubbachuu fi daa'imti xiqqoofaan amma daa'imti waggaa 15 waggaa 14 kun amma gaafa gaa'ilatti galanii akkas jireenya fooyya'aa wajjin hin jiraatu jedhee yaadu waan dhugaa dubbachuuf. Maaliif waa'ee gaa'ilaa hin beekanii isin jedhanii walitti dabalamanii oo adda ba'anis yoo wajjin jiraatanis waa'ee gaa'ilaa waan hin beekneef hin beekanii jechuudha. Kanaafiyyuu namoota baay'ee kan rakkina irratti kufee amboo biyya arabaa kanatti bakka ijoollummaa xixiqqaa kana jechuudha. Ana akkasii jalqaba irratti waa'ee gaa'ilaa beekuu nama barbaachisa. Waa'ee tidaarii waa'ee baqa ijoollee kiyya akkamittiin guddifadhaa akkamittiin abbaa manaa kiyya wajjin jiraadhaa kana beekuun barbaachisaadha. Isin jettee gaa'ilatti galtee booda daa'ima hin deechee achitti galtee hin deemtee anan biraa jalqabdi.
kuni gaarii miti. Kanaafiyyuu nuti warri gaa'elatti hin galin waan kan sirriitti yaada sirriitti waa'ee gaa'elaa gadi fageenyaan baradhaa isinii jechuu barbaadaa. Turtii gaarii qabaadhaa. Baay.